Kabajantoota ilmaan Oromoo baatilee sagalan dabre kana keessatti duula weerara lafaa isinitti baname. Ka sanyiidhaan lafarraa buqqaasanii biyya teessan irratti fi abbaa ta'a isin immoo ala bulaa ashkaraa fi godaantutti isin jijjiiruudhaaf isinitti labsame ofirraa qolachuudhaaf baddaa lagaan kaabaa kibbaan bahaa dhihaan baatanii falmachaa turuun keessan ni beekama. Falmii kana keessatti obboleeyyan keenya qaqqaalii dardarran lafaa dhufan manguddoo gaaddisa biyyaa haawwan ulfaa nu jalaa fixuun isaanii waan gaddaa fi aariidhaan yaadannuudha. Yeroo kana keessatti wareegama qaqqaalii kanas yoo kafalle injifannoo cucculuqaa argachuu dandeenya jirra. Tokkummaa Oromoo diinni fi jallaan keenya shakkaa ture san kan sibiilarra cimtuu taate ta'uu isii mirkaneessuun danda'amee jira. Diinni Oromoo tuffataa ture sun kakalee firraa buufnes ta'ee ka'arra nurra jiru Oromoon eenyu akka ta'e tokkummaan Oromoo murannoon Oromoo ciminni Oromoo eenyu akka ta'e jaalatee osoo hin ta'in jibbee akka argachuu dandeenya jirra. Abbootii irree likkii isin galchina jaan likkii galchuun danda'amee jira. Seera maastar pilaanii isaan baasanii shiraan lafa Oromoodhaa fudhachuudhaaf deeman harka micciirree jijjiirsisuu dandeenya jirra. Seera magaalotaa ka Oromoo magaalaa keessaa dhabamsiisuudhaaf lafa kaa'ame jijjiirsisuun danda'amee jira. Qormaata biyyoolessaa ka ilmaan Oromoodhaa yuunivarsiitii irra hambisuudhaaf itti qophaahamaa ture haysiisuun danda'amee jira. Kana qofaa miti. Addunyaa irratti dhimma Oromoo irratti addunyaa gurra cufattee jirtu san gurra banattee Oromoof Oromiyaa akka dhaggeeffattu dirqisiisuun danda'amee jira. San bira dabarree uummattoota Itoophiyaa kan yeroo dheeraadhaaf cunqursaa jala taa'ee cunqursaan akka waan hiree wajjin dhalateetti fudhatee oggolee jiraachuu abdii kennuu dandeenya jirra. Mootummaa kana laaffisuudhaan tarsiimoo fi tooftaa qabsoo haaraa biyya saniidhaaf fiduudhaan yeroo ammaatti uummattoonni Itoophiyaa kaabaa kibbaan bahaa dhiyaan mirga isaaniitiif akka falmatan gochuun danda'amee jira. Kun injifannoo ilmaan Oromoo bakka jiranitti ittiin boonuu qaban, mataa ol qabatanii ittiin deemuu qaban, wareegamtoota keenya yaadannee ittiin dhaadachuu qabnu ta'uu wal yaadachiisuu barbaanna. Baatii sagalan kanatti bakka adda addaatitti bifa adda addaatiin qabsaafamaa ture. Guyyaan Oromoon Oromiyaan hundi isii sagalee takkaan bakka tokko hafuura takkaan dhaadannoo takkaan ejjannoo takkaan ol baatee eenyummaa ofii itti agarsiifannu tokkummaa keenya deebinee itti mirkaneeffannu cimina keenya jabina keenya alagaa fi firallee itti barsiifnu dhufee jira. Guyyaa kanarratti Oromoon magaalota hunda irratti bahuudhaan of agarsiisuu danda'uudha qaba. Dhugaa fi mul'ifachuudha qaba. Diinaa fi alagas agarsiifachuudha qaba. Barbaachisummaa guyyaa kanaa irra deebi'ee isin ibsuun barbaada. Ijji addunyaa kan miidiyaa kan dippiloomaatota guutuun Oromiyaatti jira. Mootummaan biyya bitaa biyya dhiitaa jirus humni Oromoo hagam takka jabaatti kan jiru madaaluudhaaf qophaa'ee jira. Bor yoo milkoofne injifannoo as dhiyeessina. Sodaannee faffacaanee duubatti yoo kaafnu taate immoo rakkoo ofirratti uumna. Qabsoo boruu kana keessatti wantoota takkaa lama wal yaadachiisuu qabna. Kunis qabsoo kamiyyuu keessatti naamusni barbaachisaadha. Naamusa hoggaa jennu disipiliin hoggaa jennu tokkummaadhaan socho'u harka wal qabatanii wal bira osoo hin fiigin socho'u qajeelfama qindeessitootaan kennamu fudhatanii deemu guyyaa boruutiif qabsoon guutuutti kan nagaa akka ta'u jala sararamee jira. Kana jechuun karaa cufuun hin jiru, dalloo diiguun hin jiru. Guyyaa boruutiif beeka. Obsa guyyaa tokkichaa kanaan eenyummaa keenya murannoo keenya agarsiifnee galuudha qabna. Waan amma waliin jenne kana mootummaa Itoophiyaatiif ifatti gara miidiyaatiif keessaan immoo gara manguddoo biyyaatii fi dippiloomaatotaan dabarsinee jirra. Waan isin beeynuuf ummata keenya waan amannuuf waan abdannuuf naamusa jenne kana eegee akka hirmaatu waadaa seennee jirra. Gara mootummaatiin tarkaanfii humnaa akka hin fudhanne akeekkachiisa nuti kennineen dabree manguddoonni illee itti waywaataniiru warri biyya alaatillee waadaa seensisuuf yaalanii jiran. Nuti waadaan cabsinu. Oromoon waadaan cabsu. Yoo mootummaan waadaa kan cabsu taate immoo kara tarkaanfii itti aanutti dabruudhaaf deemna. Mootummaa Oromiyaatii fi dhaabbata Dimookiraasummaa Oromootiif ergaan dabarsuu barbaada. Ilaalcha siyaasaa ayidiyooloojii garaagaraa qabaachuu dandeenya. Dhalootaan bakka adda addaati irraa dhufuu dandeenya. Wanni nu walitti qabnu jirti garuu sunis Oromummaadha. Qabeenyi nu walitti qabnu Oromiyaadha. Mootummaan ni dhufa ni dabra. Hogganaan ni dhufa ni bu'a. Wanni bara baraan jiraatu
eenyummaa teenya Oromummaa teenyaa fi biyya teenya Oromiyaadha. Biyya san tursiisuu keessatti ummata keenya bilisoomsuu keessatti aguma qabsaa'onni alaa qabsaa'an bosona keessaa qabsaa'an dargaggoonni dirree keessaa qabsaa'aa jiran isinis warri mootummaa keessa jirtan yeroon itti gumaata baaftan as gahee jira. Gumaata kana keessaa tokko lama isinii tuqa. Tokko hiriira kana irratti qajeelfamni kamiyyuu gubbaarraa yoo kan isinii kennamu taate ummata keessan irratti dhukaasu ummata keessan miidhurraa akka of qusattan maqaa Oromootiif maqaa Rabbiitiin isin gaafanna. Beekadhaa mootummaan ni dabra nuti warri irra dubbannus ni dabarra. Garuu ummata keessa kan jiraatu ka ummata wajjin jiraatu ifiifuu yoo duutanii dabartan fiixaan keessan ilmaan keessan kan yaadataman hawaasa isin keessa jiraatan saniini. Maqaan baduu manna mataan baduu wayyaa jedha Oromoon. Kanaaf boru hiriira kanarratti of eeggannoo cimaadhaan ummata nagayaan akka keessummeessitan abdii guddaa qabna. Waamicha keessattuu loltoota Oromoota qawwee mootummaa hidhatanii jiraniif poolisii Oromiyaatii fi miseensota raayyaa biyyaatiif. Hubadhaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Mootummaan sun kufuuf deemti ni kufti. Haalli gaanfa Afrikaatii fi haalli biyya sanii bakkatti hin deebi'u. Hiree Oromoo dantaa Oromoo naannawa sanitti eeysiftanii deemuu irratti gaheen guddaan humnoonni Oromoo hidhatanii jiran waan guddaa ta'ee isinitti dhagahamuudha qaba. Guyyaa hiriiraa kana ummatatti dhukaasuurraa of qusachuu bira dabre keessaan wal jaarumsa eegaltan dabtanii cimsitanii keessattuu immoo yoo mootummaan kun tarkaanfii humnaa ummata irratti kan fudhatu taate tarkaanfii barbaachisaa sirna san barbadeessuu fi dantaa ummata Oromoo biyya saniif naannawa sanitti eeysisu fudhachuudhaaf saffisaan qophii keessan raawwachuu isin barbaachisa. Walumaa galatti dhaamsi ilmaan Oromootii qabnu guyyaan boruu guyyaan saftii guyyaan sanbata duraa kun fuulduree Oromiyaatiif fuulduree Itoophiyaatiif hariiroo Oromootii fi saba biraatiif dantaa ummata keenyaatiif nagayaaf tasgabbii naannoo saniitiif akkaan barbaachisaadha. Nuti Oromoon dhugaa qabna, haqaaf falmanna, tarsiimoo masa qabna, tokkummaadhaan qabsoomna, ni injifanna, tokkummaadhaan baha, goobaan gala, injifannoon teessan.